Ergaa gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10. Kanaa achi gooftaatti humna isaa aangoo qabeessattis jabaadha. Ameen. Kadhanna. Kanaa achi gooftaatti humna isaa aangoo qabeessattis jabaadha. Gaarummaa keef, jabina keef, guddummaa keef si haa galatu. Waaqa guddaa, Waaqa jabaa, gooftaa nagaa, abbaa araaraa si haa galatu. Waan nu gargaarteef si haa galatu. Waan lafaa nu kaafteef si haa galatu. Boquu keenya gad jedhee waan ol qabdeef si haa galatu. Waan nama guyyaarraa waan nu gooteef si haa galatu. Warra du'e keessa hin jirru, warra bade keessa hin jirru, warra jiraatoodhaan si haa galatu. Guyyaan nutti hin dukkanoofne rakkinni baay'ee yoo ka'e iyyuu gooftaa nu miidhuu hin dandeenye si haa galatu. Qilleensi bubbee baay'een bubbiseera garuu nu miidhuu hin dandeenye si haa galatu. Rakkinni ulfaataan jireenya keenya irratti yoo ol ka'e iyyuu gadi nu qabuu hin dandeenye si haa galatu. Dabarree dhufnee irraa si haa galatu. Nama taanee irraa si haa galatu. Karaa keenya bara keenya hundumaa ati to'atteettaa si haa galatu. Amma immoo sin kadhadhaa araarri nuuf haa ta'u. Harka lachuu ol kaasa araarri nuuf haa ta'u. Cubbuun keenya akka ayyaana kee hin danqinetti. Cubbuun keenya akka harka kee hin danqinetti. Cubbuun keenya akka dubbii kee hin dhowwinetti. Maqaa Yesuusiin araarri nuuf haa ta'u. Balleessineerraa araarri nuuf haa ta'u. Na duukaa jedha araarri naaf haa ta'u jedha. Balleesseera. Araaran barbaada. Fayyuun barbaada. Gatiin cubbuu du'a ta'uu isaa beeka. Natti araarami jedha Waaqayyoon. Araara kee jedha. Araara kee jedha. Na duukaa jedha lolli kan Waaqayyooti jedha harka ol kaasaati. Itti dabala. Itti dabala ammas gaashumaan. Na duukaa jedha kaleessas, har'as, boris, barabaraanis lolli kan Waaqayyooti jedha. Macca fuurota seexanaa haxara gama lafa kanarraa. Haxara gama qilleensa kanarraa. Haxara gama garaa lafaa jalaa. Afuurri Luusifer kan waraaname haa ta'u. Waldaa kanarratti ergamaa isaa eedaal kan ramadee moo Waaqayyoon waraanamu. Sammuu namaa kan addeessu, dubbii namaa kan addeessu, yaada garaa isaa namarratti investi kan godhu maqaa Yesuus Kiristoosiin haa barbadaa'u. Haa barbadaa'u. Afashalaa'uu dhiiga oolichaan halkan keessaa sa'aatii 9tti waldoota kiristaanaa irratti ergama fudhatu jedha. Maqaa Yesuusiin dadhabsiisee. Seexana nama fakkaatu, nama seexana fakkaatu waraaneera sagantaa gidduudha. Waraaneera sagantaa kana gidduudha. Waraaneera waldaa kana gidduudha. Waraaneera waldaa kana gidduudha. Waraaneera lafa kanarraa. Afuura seexanaa kan hoogganaman mallattoon 666 kan baatan waldaa hidhuudhaaf ergama baasaanii Luusifer irraa fudhatanii kan seenan maqaa Yesuus gooftaan caban. Maqaa Yesuus gooftaan waraanaman. Maqaa Yesuus gooftaan waraanaman. Maqaa Yesuus gooftaan waraanaman. Abiddatti qabsiifne irra dhiiga oolichaan. Lafti isaa ibiddaa uffatu. Teessumni isaa ibiddaa uffatu. Qilleensi isaa ibiddaa uffatu. Xibaartuun teessee wangeela dhaggeeffatin. Addaggeen teessee wangeela dhaggeeffatin. Afuurri bineensichaa taa'ee wangeela dhaggeeffatin. Laga gamaaf gamanaa hojiin seexanaa expired haa ta'u. Maqaa Yesuus gooftaan damage godheera. Rukuteera. 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 Afuura du'a. Afuura kufaatii. Afuura nama burjaajessu. Afuura gaddaa. Afuura dhiphinaa. Afuura abdii kutannaa. Humna Bi'eelzebul. Afuura jawwichaa. Bakakkaa Waaqayyoo rukuteera. 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 Afuurri qulqulluun lafa kana hadhaalu. Hadhaalu afuurri qulqulluun. Tokko tokko keessan afuurra dhaalu. Ayyaanni sin hadhaalu. Abiddi sin hadhaalu. Ofii keessan keessaa baa. Of keessaa baa. Of keessaa baa. Of keessaa ibidda uffadhaa. Ayyaanni sin irraa boqotu. Maqaa isa owwaala dhiiga Yesuus Kiristoosiin nooraa. Dubbii Waaqayyoon iddoo mana amma dubbise kananii dheeressee dubbisa.
Gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irraa kaasee dubbiseeni ittuma fufnee walii wajjin dubbii Waaqayyoo ilaalla. Kanaa achi gooftaatti humna isaa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan maccaa hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessaa jiraatanii wajjin wal'aansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummaas akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee kaa'ateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sana warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan geggeeffamaati kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Ameen. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Dubbii kana walii wajjin ilaallaa. Warra Efesoon kanaaf ergaa kana kan barreessu Phaawulosidha. Maal dhoksaan iddoo kanatti barreessu jennee yoo laalle dhoksaa guddaa, dhoksaa baay'ee cimaa ta'e dhaloota kanaaf furmaata guddaa kennuu danda'a jedhamee dhoksaa ilaalamu bara kakuu haaraa keessatti dhiibbaa kan uumu barsiisa guddaa tokko iddoo kanatti argina. Dubbii kanarra dhaabachuudhaan mata duree dhaga'anii qophaa'uu jedhu walii wajjin ilaallaa. Dhaga'anii qophaa'uu. Dhaga'anii qophaa'uu. Mee jecha kanatti yaada. Dhaga'anii qophaa'uu jechuun maal jechuudha? Dhaga'anii ma qophaa'uun kuni maali? Iddoo kanatti kanaa achi gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Kanaa achi jechuun kaleessa jabaachaan turre jechuudha. Kana booddee yookaan kanaa achi jechuun akka kaleessarraa jijjiiruu qabda jechuudha. Nama tokkoon egaa kana booddee jedhu. Kana booddee jabaadhu. Akka kaleessaa harkasi qaburra, akka kaleessaa gargaarsa barbaadurra of danda'i cimi jedhu. Jabaadhaa jedheetu inni lakkoofsa 11 jiru hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa jedha. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa jedha. Mee yaada keessan kennaati waan kana dhaggeeffadhaa. Waan guddaa bartu har'a mistiroota dhodhokatoo hedduu afuroon namoonni ittiin hojjetan amma naa galtee isinitti hima. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo. Lola mi'a lolaa jechuun amantootaan maaliif jechi kun jedhama? Amantoonni loltuudha moo amantoonni maaliidha? Maaliif mi'a lolaa amantoonni akka hidhatan wangeelli eeyyama? Mi'i lolaa inni wangeelli eeyyamu immoo isa kami? Mi'i lolaa kun maa inni meeshaa waraanaati moo waan biraadha? Moo akkuma warra kaanii galma wayiitti gallee nuyis yaa bor hin beekanii henna moo mi'i lolaa inni Waaqayyoo jedhu kun maal jechuudha? Boqonnaa 5 darban keessatti waldaan kiristaanaa kaayyoo Waaqayyoo isa bara baraan jiraatu kana galmaan ga'uudhaaf adeemsa baay'ee gochuu akka qabdu Phaawulos kaa'e. Boqonnaa 5 darban keessa kaayyoo Waaqayyoo isa bara baraan jiraatu sana galmaan ga'uudhaaf waldaan kiristaanaa bakka buutuu Kiristoos akka taate. Kiristoosiin bakka buutee biyya lafaarra dhaabatti. Waldaan kiristaanaa qaama Kiristoos akkuma taate mushurraa hidhamtee waamamti.
mushurraa jechuun dhirsi misirroo guyyaa dhumaatti ishee fudhachuu dhufaa jedha. Ishee fudhachuu dhufa dhirsi misirroo kan jennu dhirsi misirroo kun ilma Waaqayyoo Iyesuus Kiristoos. Waldaan immoo mushurraadha. Ishee qophooftee ol fudhatamuudhaaf ilma Waaqayyoo eeggattuudha. Tokkummaan qulqullootaa kun Waaqayyotti ni urgaa. Waldaa kiristaanaa inni kan waamnu muka isaa kanaa miti. Mukni isaa kun ammatu ka'ee waan ta'een gubatee barbadaa'ee waldaan galata Waaqayyoo jira. Waldaan galata Waaqayyoo muka dhaabame utuu hin taane yaada Waaqayyoo isa ijaarameedha. Yaada Waaqayyoo inni ijaarame immoo amantoota kana. Waaqayyo galata Waaqayyoo keessaa waldaan galata Waaqayyoo keessaa qaba kan inni jedhu amantoota qofaadha. Montaarboo kanas miti muka irratti lallabnu kanas miti namoota qabaadha. Giddu galeessi Waaqayyoof nama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufee namaaf du'ee harka namaatti du'e. Nama barbaaduudhaaf dhufee namuma sanaaf du'e namichuma sanaan du'e. Garaan kutanne waan godhe hundumaaf garaan kutanne. Egaa yaada Waaqayyoo galmaan ga'uudhaan waldaan kiristaanaa dadhabbii guddaa akka isheen dadhabde beekamaadha. Bakka kanatti waldaan loltuu diinota Waaqayyoo ta'uu ishee argina. Waldaan kiristaanaa loltuu diinota Waaqayyooti. Loltuu diinota Waaqayyooti. Waldaan kiristaanaa mormituu diinota Waaqayyooti. Diina Waaqayyoo warra ta'an hundumaan mormaa jiraatti. Waldaan kiristaanaa waan Waaqayyoo jibbu jibbaa, waan Waaqayyoo lolu lolaa, macca fuurota xuraa'ummaa isa dukkanatti nama geessu haboo dukkanaa isa qabu sana ittiin mormaa lafarra jiraatti. Kanaafuu sooljer loltuudha. Loltuudha waldaan kiristaanaa. Eenyuun lolti? Diinota Waaqayyoo lolti. Ati loltuu Waaqayyooti waliin jedhame. Maayidhe? Meetti balaa waa inni dhaggeeffadhaa. Ati loltuu Waaqayyooti. Isuma dhugumaan isinitti hima. Waaqayyo loltoota inni lafarratti lakkaawatu keessaa tokko anaa tokko si. Diinota isaatti loluudhaan Waaqayyo amantoota fayyadama. Amantoota fayyadama. Loltuun tokko akkuma biyya lafaatti yoo laalle meeshaa waraanaa dura hidhata. Ispoortii duwwaan ga'aa miti. Dhaqni namaa kan inni baay'ee leenjifamuuf waan lamaaf. Tokko yoo bira ga'e ofirraa qabbaneessuuf. Lammaffaan meeshaatti waraana sana baatee fiiguu akka danda'uuf. Dhaqni leenjifamne meeshaa waraanaa baatee fiiguu hin danda'u. Dhaqna leenjifametu baatee fiiga. Kufanii kan kaan dhaabattitti kan kufan akka maleetti kan maal ta'an akkamitti kufanii kan ofirra kaan akkamitti meeshaa baatan sanaan loluu akka danda'an. Leenjifamu. Meeshaa lolaa uffachuun dirqama. Inni uffannu meeshaa lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti uffanna. Meeshaa lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti uffanna. Isa kam? Isa kan Waaqayyoo. Uffannu jechuun maal jechuudha? Loltuudhaaf eenyu kenna? Uffadhu jechuu kana loltuu maaltu ajaja? Waraanni tokko sagalee uffadhu jedhu yoo dhaga'e ajajaa isaa ta'uu beeka. Qaama olaanutu ajaja, hoogganaatu ajaja. Uffadhu jechuun qophaa'ii lola jira jechuudha. Lola jira taanaan caammaa baafachuun hin jiru. Lola jira taanaan wayyaa baafachuun hin jiru. Akkuma jiranitti rafanii akka jiranitti ka'uudha. Maaliif? Dhageenya qophaa'anii utaalanii ka'uudha. Mudhiitti baatanii rafu. Qomatti qabatanii rafu. Maaliif? Diina dhiyoo jira. Diina dhiyoo jira. Uffadhu kan jedhu qaama olaanutu ajaja. Kanaafiyyuu kiristaanotaan uffadhu kan jedhu eenyu yoo jenne Waaqayyoo abbaa loltoota sanaati. Ajajaa olaanaa sanaati. Lolatti gaafa ba'an uffachuun dirqama waan ta'eef ajaja jedhamee beekama. Waaqayyo meeshaa waraanaa nuu qopheessa malee nutti nuwwisu. Meeshaan waraanaa hin qophaa'a lafa jira garuu nutti nuwwisu. Qopheessuun kan Waaqayyooti, uffachuun garuu kan keenya. Mootummaan waraana isaatiin meeshaa waraanaa bitee galcha malee itti nuwwisu. Abbaatu uffata.
dhiyeessuun garuu qaama isa hoogganu irraa dhufa. Waaqayyoos meeshaa waraanaa kana nuu qopheessaa uni tuffata. Maa inni meeshaa waraanaa kan jedhu gara boodaatti ilaalla waan ta'eef nu tuffata. Kanaaf nuti warri waliin tokko ta'uuf gara Waaqayyootti waamamne qophoofne fedhii keenyaan meeshaa waraanaa uffachuu qabna. Meeshaa waraanaa jira jedhame. Meeshaa waraanaa Waaqayyo qopheesse. Hingaa waraana kanaaf jedhee abbaan loltichaa kan qopheeffate kana uffachuutu nurra jira. Warra kamirra? Kiristaanotarra uffachuutu nurra jira. Uffachuu qabna. Meeshaa waraanaa kana eenyu dhiyeessa? Ilma Waaqayyootu dhiyeessa. Waaqayyootu dhiyeessa eenyuuf? Sabasaaf. Sabasaaf dhiyeessa. Lola hafuuraa loluufi humna duwwaa kadhachuun gahaa miti. Meeshaa waraanaa akka Waaqayyo qopheesse uffachuun dirqama. Meeshaa waraanaa kuni dhagna Kiristoosin guutummaatti uffachuudha. Dhagna Kiristoos guutummaatti gaafa uffannu meeshaa waraanaa jedhama. Dhagna Kiristoos guutummaatti uffanna. Dhagna Kiristoos kana keessa xiyyi ba'uu hin danda'u. Dhagna Kiristoos kana billaan namarratti ajjeesuu hin danda'u. Dhagna Kiristoos kana kiristaanotarraa waa gadi qabuu hin danda'u. Hammam dadhabaa yoo ta'an illee kiristaanota wanti gadi qabu jiru. Aangoo kiristaanotaaf kenname hundumaa gararraadha. Aangoo waaqummaati. Aangoo sadarkaa Kiristoositti guddachuuti. Aangoo ol aanaadha. Isa gararraa aangoon hin jiru. Isa kam? Kiristaanotaaf isa kenname kana. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Hidhannoo Waaqayyoo kunis qaama Kiristoos guutummaatti uffachuu akka ta'e sirriitti beekuu dura jira. Waldaan loltuu dhaabbataa yeroo taatu amantoonni immoo humna waraanaa addaa jedhamu. Waldaan loltuu dhaabbataadha. Fakkeenyaaf waldaan kiristaanaa bara lafa kanarra jiraattu hundumaa lola lolti. Ganamas hin lolti. Hafuura warra gees, hafuura illuminaatii, hafuurota garaa lafaa jalaa darbataman, hafuurota dukkanaa, hafuurota amajaajii kana dhaabbatteetti mormiti. Habadan jetti waldaan. Humna Waaqayyootu lafa dhaaluu qabeetti. Aangoo Waaqayyoo caaleetti. Cabi maqaa Gooftaa Yesuusiin jetti. Waldaan loltuu dhaabbataa Waaqayyoo yeroo taatu amantoonni immoo humna waraanaa addaa jedhamanii ilaalamu. Amantoonni humna waraanaa addaati jechuun waraanni hin du'a, waraanni hin miidhama, waraanni hin geeddarama, waan garaa garaa ta'a. Waldaa lolli garuu achuma dhaabata. Waldaan bara baraan lafa kanarra dhaabattee lola geggeessiti. Ani yoon dulloome du'e yoo Waaqayyo na waames yeroo malees yoon fudhatame lolli waldaa kanaan dhaabbatu. Dhaloota maddaa irratti harkarra keenyutu dhufee darbeetti fufee lola. Waraana addaati, humna addaati amantoonni. Humna addaati. Kiristaanonni yeroo hundumaa lola qabna. Lolli kiristaanonni qabnu lola salphaa miti. Wallaansoo guddaa keessa jiraachaa oolla. Yeroo hundumaa seexanni kiristaanota lafarraa balleessuudhaaf hojjeta. Wanti kan kiristaanaa ta'e xinnoo ishees guddaa ishees lola qabdi. Daa'imni lola qabdi. Gaa'illi lola qaba. Adeemsi lola qaba. Hojiin lola qaba. Barachuun lola qaba. Baratanii qaxaramuun lola qaba. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyyi lafaa kan isaa waan hin ta'iniif isin jibbaa jedhe. Nuyi diina biyya lafaati. Biyyi lafaa argaa keenya hin jaallatu. Garuu mo'amaadha. Mo'amaa waan ta'eef garuu nu mo'uu hin danda'u. Nurratti gooftummaa hin qabu. Biyya lafaa keessa yeroo jiraannu waraanamuu dandeenya. Arrabsamuu dandeenya. Miidhamuu dandeenya. Hamatamuu dandeenya. Beela'uu dandeenya. Dheebachuu dandeenya. Jibbamuu dandeenya. Mo'amuu garuu hin dandeenyu. Mo'amuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan isin jibboone malee isin mo'uu hin jenne. Ani biyya lafaa mo'eera hin sodaatinaa nuun jedhe. Ameen jedhaa kaa. Waaqayyo biyya lafaa mo'eera. Haleluuyaa. Karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos biyyi lafaa mo'ameera. Kanaaf egaa loltoonni yeroo hundumaa qophaa'oo ta'uun gaariidha. Loltuun of daggatee yoo ciise isa jalqabaa mataa isaa balleessa. Diinni tokko biyya tokko galee balleessuudhaaf waraana dura barbadeessuu qaba. Malee amantoota barbadeessuu barbaadu, uummata barbadeessuu barbaadu. Seexannis akkuma kana kiristaanota lafarraa balleessuu barbaada.
kiristaanonni lafarraa badan taanaan akka barbaadetti irra lafaa kana hoogganuu danda'a. Akka barbaadetti jiraachuu danda'a. Qilleensi hundinuu seexanaaf mijachuu danda'a. Lafa kiristaanonni jiran garuu qilleensi seexanaaf hin mijatu. Ameen jedhaaka. Seexanaaf qilleensi hin mijatu. Haalli hundumtuu summiitti ta'a. Lafti isaa abidda ta'ee isa guba. Teessumni isaa abidda ta'ee isa guba. Girgiddaan isaa abidda ta'ee isa guba. Qilleensi fudhannee baafannu abidda ta'ee isa guba. Aangoon seexanaa naannoo kiristaanaa irratti humna hin qabu. Ameen. Haleluuyaa. Loltoonni qophaa'aniiru taanaan mo'ichi jira. Loltoonni humna godhannaan, loltoonni kadhannaan, loltoonni qophoofnaan, loltoonni hidhannaan, loltoonni lafaa kaanaan waan hundumaa keessatti mo'ichi jira. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kanaaf humna addaati. Amantoonni humna addaati. Hidhannoo waaqayyoo kana kan uffachuu danda'u nama hundaa osoo hin taane loltuu dhaabbataa qofaadha. Hidhannoo kana hidhachuu kan danda'an, uffachuu kan danda'an nama hundumaa miti. Loltoota waaqayyoo warra dhaabbatoo ta'an. Loltoonni waaqayyoo warra dhaabbatoo ta'an kun warra kam? Warra du'ee du'aa ka'uu ilma waaqayyootti amanan. Warra waraanamuu Kiristoosiin fayyan. Warra Kiristoositti lammaffaa dhalatan. Warra waaqayyoo sodaachuu akka meeshaa waraanaatti fayyadaman. Warra mana isaanii keessaa odoor jedhanii waaqayyoof iddoo kennan. Wangeela dubbisuudhaan warra beekaman. Wangeela baachuudhaan warra beekaman. Kadhachuudhaan warra beekaman. Ganamaa galgala jilbeenfatanii macca fuurota xuraa'oo warra xaragan. Warra akkasii kun loltoota dhaabbatoo waaqayyoo jedhamu. Dubbiin waaqayyoo arraba isaanii irra warra guute. Warra kadhannaadhaan fuula waaqayyoo dhaabbatan. Warra yeroo hundumaa diina adda baasanii beekan. Warra yeroo hundumaa waan godhanii waan hin goone gargar baasanii beekan. Warri kun loltoota dhaabbatoo waaqayyoo jedhamanii beekamu. Waaqayyoof galanni dabarre haa ta'u. Egaa bulchitoonni yookaan abbootiin taayitaa fi bulchitoonni addunyaa kanaa baay'ee isaanii ergamaa dukkanaa sanaaf hojjechaa turaniiru. Amma seexanni loltoota hedduu qaba. Mootota addunyaa kana irratti argaman hedduu isaanii garboonfatee ittiin hojjechaa tureera, ittiin hojjechaa jira. Fakkeenyaaf warra akka mootota Faares akkasumas warra akka mootota Giriik macaafa Daani'el boqonnaa 10 lakkoofsa 20 Daani'el boqonnaa 10 yoo ilaaltan mootonni Faares, mootonni Giriik kun baay'een isaanii ergamoota macaafuurota dukkanaati. Bineensichaa warra hojjetan, warra dhiiga dhangalaasuun beekaman, loltoota waaqayyoo warra jiran, warra akka mootota Neeroo fa'i. Isaan kun loltoota hedduu qabu. Macaafuurota meenyaa kun yookaan immoo aangoon dukkanaa kun loltoota hedduu qaba. Kun egaa maal agarsiisa? Seexanni loltoota mataa isaa kaafatee akka jiru agarsiisa. Mee asitti waa tokko laalla. Biyyi tokko yoo wal lolu afaan illee gargar yoo ta'e kan wal lolu nama. Aadaan isaa gargar yoo ta'e namatu wal lola. Kaayyoo wal loluuf qaba malee kan wal lolu namuma. Akkuma kana abbaa isaanii Lusiiferiin kan dalagan baay'een isaanii namootuma akka keenyaati. Unimmoo Kiristoositti waan amannee lammaffaa dhalannee fi karaa Yesuus Kiristoos warra fayyan taaneerra. Nummoo loltoota waaqayyooti. Ameen jedhaaka. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos beena akka hoolota yeeyyii gidduudhaan xuuxan isin ergaa. Kana jechuun maal jechuudha? Nu bukkee taa'a malee kan keenya miti. Nurraa dhalatan malee kan keenya miti jedha wangeelli. Si bukkee taa'ee diina keeti. Si ijjiin jiraachaa diina keeti. Maaliif yoo jette isa keessaaf sasi keessaatu garaagara. Abbaa tokkorraa dhalannee haadha tokkorraa dhalannee yerootti gargar taanu jira. Maaliif yoo jettan isa nu keessaatu wal dhiiba. Isa nu keessaatu wal jibba. Namoonni baay'een yeroo hundumaa waldaa kiristaanaa addeessuuf lafa fuuna mala isaanii kan ta'e abbaa isaanii Lusiifer irraa warra muudama fudhatanidha. Cabuu namaatti kan gammadan, badiisa namaa kan hawwan, yooti waan gaarii godhatte garaan isaanii kan hin jaallanne, yeroo ijoolleen namaa uffattee deemtu bal'adhanii kan boba'an, yeroo namni uffata gaarii uffatu garaan isaanii kan gubatu, yeroo namni mana jaarratu garaan isaanii kan gubatu, yoo namni konkolaataa tokko bitate garaan isaanii kan gubatu, isaan kun abbaa isaanii bineensicharraa warra shaakaleedha. Haleluuyaa. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Eegaa garaan isaanii waan gaarii caalaa waa namaatti warra gammadu, yooti namaa gadi taate yes warra jedhan,
yooti beelofte yees warreedhan yooti daarte yees irriidha warreedhan warra akkasii kana bineensichatu kaafate Waaqayyo sin gidduudha haa ifatu Waaqayyo waldaa kiristaanaa keessaa haa ifatu Waaqayyo irra lafaarraa haa ifatu ergamoonni ammeenyaaf hammeenyi haxxummaan dukkanaa guutuutti kan rukutamanaa ta'an haleluuyaa eega kanaafi loltoota hedduu kaafatee jira akkasuma wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 26 yoo laaltan akkanu seexanni mootummaa dukkanaa mataa isaa qabaayedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hafuura Beelzebul qaba isaan seexana baasaa ennaani mootummaan abbaa tokko waliin diiguudha gooftaan Yesuus mootummaan abbaa tokko jechuun seexanni mootummaa mataa isaatii qaba jechuudha mana keenya keessa wanti lama jiraachuu danda'a yeroo tokko afaan namootaa manuma tokko keessaa walii galuu dida kaleessuma wal beeku mana keessaa wal dadhabu guyyaamatti namni geeddaramee nama eega yookaan isheetu geeddaramee isa eega yookaan isatu geeddaramee isheetti galaa yookaan ijoolleetu geeddaramee maatii eega gaafa kana rakkoo guddaatu dhufa namoonni baay'een akkas jedhu ijoolleen kun guddisa baddee maatiin kun guddisa badee akkas godhe yeroo hidhan baay'ee argitu yeroo baay'ee iddoo waan akkasii jiru gicciitii mootummaa lamaati mootummaa lamatu gicciitii geggeessaa jira maali yoo jettan yookaan isa yookaan ishee keessa hafuurri diigu jira hafuurri isa tokko immoo hafuura ijaaru yoo ta'e wal lolu maaddii irra taa'anii wal dadhabu walitti haasa'aa wal dadhabu walitti dubbachaa wal dadhabu waliin jiraachaa wal dadhabu waliin haasa'aa wal dadhabu maaliif yoo jettan hafuura wallaansoo qabu jira hafuura lolu jira hafuura mormu jira Waaqayyo mana keessaniif nagaa laatu aangoon hafuurota dukkanaa eeboo Waaqayyo mana keessanii haa xaragamu naqqa'uu qabu kiristaanonni gaafa manni rabbashamuu jalqabu gaafa jireenyi namaa miidhamuu jalqabu gaafa qalbiin namaa miidhamuu jalqabu naqqa'uun gaariidha eessaa dhufe laata waan kun maalirraa maddee laata waan kun jennee ilaaluun gaarii akkuma kana Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irraa inni aboo dukkanaa jalaa nu baase gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse jedha gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti aboo dukkanaa jalaa nu baase gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse maal jechuudha kun gara mootummaa ilma isaa isa jaallatamaatti nu dabarse aboo dukkanaa jechuudha aboo seexanaa jechuudha loltoonni warri muuda arganne kun warri dhiiga ilma Waaqayyoon bilisa baane kun warri Kiristoos wajjin tokko taanee dhalanne kun warri mana Waaqayyoo keessatti guddanne kun baay'ee keenya warra garbummaa dukkanaa jalaa bilisa ba'eedha warra wanjoo rakkinaa cabsee ba'eedha warra seexanaan hin bi'eedha warra biyya lafaan hin bi'ee dideedha maaliif yoo jettan mootummaa Waaqayyootti warra jaallatamne waan taaneef maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u dukkanni kun addunyaa irraa kan agarsiisu yoo ta'u isheen guutummaatti bulchiinsa dukkanaa seexanaa jala kan jirtu yoo ta'u iddoo kanatti biyya lafaa isa dukkanaa kana seerratu jedha amma fakkeenyaaf iddoo sina dubbachaa oole machaa hafuurota meenya biyya lafaa isa dukkanaa kana seerratanii wajjin wallaansoo wal qabna jedha mee ishee kanan xiqqoo ishee isinitti hima nuyi nama foonii wajjin wallaansoo wal qabna miti jedha machaa hafuurota minaa samii kana jalatti argaman biyya lafaa ishee dukkana keessa jirtu kana seerratan wajjiniin wal lollaa jedha seerrachuu jechuun bulchuudha akkuma kana biyya lafaa machaa hafuurota dukkanaa kan inni jedhu biyya lafaa ishee xuraa'ummaadhaan guutte kanaan machaa hafuura dukkanaa jedha biyya lafaa ishee harraa kana bakki hun jirru kun ifa fakkaata malee dukkana biyyi lafaa hun keessa jirru kun ulfina fakkaata malee salphina dacheen harrarra olii gadi joorru kun biyya beekumsaan badhaate fakkaatti malee wallaalummaan biyya guutteedha wangeelli waan lallabameef biyya Waaqayyoo seena malee biyya dukkanaati addunyaa dukkanaati biyyi lafaa darabaa jirra biyyi keenya as miti biyyi keenya ol Waaqarra qajeeloonni dhanneetti galuuf jirra warri Waaqayyoo namanne
warri dhiiga hoolichaatti dhiqanne dandeetti galuudhaaf jirra. Lakkoofsa 14 kallattiidhaan naqee achirraati hiika wayii tokko isinitti himee. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa jedha. Meeshaan waraanaa kiristaanotaa inni jalqabaa dhugaadha. Mudhii keessan dhugaadhaan jabeeffadhaa jedha. Dhugaa jechuun maal jechuudha? Maal inni hiikni dhugaa? Hiika saamee hiika ishee xiqqoo waliin jira ilaalu. Dhugaa jechuun taatee jiru tokko jechuudha. Fakkeenyaaf waan jiru kun dhugaadhuma waata jira. Muki lallabaaduu arginu kun dhugaadhuma jira. Hiiki dhugaa garuu Kiristoos. Ani karaadha. Ani dhugaadha. Ani jireenya. Maqaa Kiristoos ittiin waame keessaa dhugaan isa jalqabaati. Dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa jechuun Kiristoosin mudhii keessan hidhadhaa jechuudha. Kiristoos kun dhugaa jedhamee waamama. Amantoonni dhugaadhaan yoo mudhii jabeeffachuu baatan miidhamoo ta'u. Namoonni baay'een maaliif amantii isaaniitti dadhaboo ta'u beektu? Karaa dhugaarra dhaabatanii sobu. Karaa dhugaarra dhaabatanii dhugaa jibbu. Karaa dhugaarra dhaabatanii dhugaadhaan mormu. Gaafa kana burjaaja'oo ta'u. Amantoonnis, tajaajiltoonnis, geggeessitoonnis karaa dhugaarra dhaabatanii yoo waa namaatti godhan miidhamoo ta'u. Warra biyya lafaatu caalaa jiraata. Isaan itti amananii dukkanicha achi walii galan. Isaan galgala isaanii balleessanii nyaatanii quufuutti amanan. Jibbinee keessaa baanee isa keessaa baaneef sana dhugichaan mudhii keenya hidhachuudha yoo baanne jireenyi fuula keenya duraa ifaan ta'u. Mudhii hidhachuu jechuun ikkoo hidhannoo waraanaa keessa jalqabaati. Mudhiin ofii sirriitti hidhamuu qaba. Mudhiin isaa hidhatamaa ta'uu qaba. Sababni isaa tokkoffaa humna akka godhatuuf, lammaffaa meeshaa waraanaa akka baatuuf jabeeffamuu qaba mudhiin isaa. Qabattoo laafuun hin hidhatamu. Abbaa argameen hin hidhatamu. Akkanii kannatti hidhatu mudhii ofii. Qabattoodha kan isaanii kan kiristaanotaa waraana hafuuraa keessatti. Haleluuyaa. Waraana hafuuraa keessatti immoo dhugaadhaan hidhadhaa jedha. Qabattoon dhugaan mudhii keenyatti hin hidhannu hidhannoo jalqabaati dhugaadhaan. Mudhii hidhachuun ikkoo seexaadha. Namni mudhii hidhateenaan waan hundumaa godha. Mudhii koo hidhadheen itti jabaadheedha namni. Mudhii koo hidhadheen itti fufeedhu. Karaa dheeraa nama deemu mudhii hidhata. Lolatti nama ba'u mudhii hidhata. Wallaansoof nama qophaa'utu mudhii hidhata. Mudhii kee jabeeffadhu siin jedha Waaqayyo. Ameen jedhaa kaa. Yoo mudhii kee jabeeffatte malee hamaadha barrisi duraa siin jedha Waaqayyo. Ergaadhaan harkaa fuudhe. Yoo dhugaadhaan mudhii kee jabeeffatte malee barrisi duraa gaarii miti siin jedha Waaqayyo. Mudhii kee jabeeffadhu. Haleluuyaa. Inni itti aanu inni lammaffaa irratti inni dubbatu. Dhugaadhaan mudhii kee hidhadhu ergeedhee booddee jabeeffadhaa. Ergeedhee booddee qajeelummaa akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti. Kiristoos ilmi Waaqayyoo qajeelaadha. Kiristoosin guutummaatti uffachuudha jedhee dubbadheera sila. Qajeelummaa akka madda sibiilaatti, akka aadaa bara sanaatti, akka lola bara sanaatti waraanni callisee wayyaa waraanaa yookaan yuunifoormiin uffatu. Madda sibiilaa kan jedhamu jira. Eessa arganna yoo jettanii gaafa Daawit lolatti ba'ee Saa'ol ofirraa baasee madda sibiilaa kenneefii jedha. Maddi sibiilaa sana xiyyaan keessan ba'u, dhagaan keessan ba'u, meeshaan keessan ba'u. Sibiila waan ta'eef ofirraa qolata. Kanaaf iyyuu madda sibiilaa waraana bara sanaatu uffata. Isatti fakkeessee barreesse Phaawulos. Madda sibiilaa kana uffadhaa inni immoo qajeelummaa jedhama. Yoo dhagaan guurame qajeelummaa, yoo lollammaate qajeelummaa, yeroo jibbaman qajeelummaa, yeroo lolaman qajeelummaa, haloo baafachuu dhiisuudha. Ammallee waldaa kiristaanaa keessa guute waan akkasii bal'inaan. Kiristaanota biraa agartu namoota illikiidhaan haloo baafatan. Bara akkasii akkasina goote haloon baafadha jedhu. Guyyaa akkasina goote ijaa koon baafadha jedhu. Ani immoo qixxa akkasii irrattan ishee qabaddoo akkasiitti na qabde jedhu. Kana Waaqayyoon jaallatu. Karaa Waaqayyoo irra miti kun. Abaluu namiidhaan immoo taraa koon miidha jedhu malee gaarummaatti agarsiisanii gaabbisiisuun barbaadan. Gaarummaatti agarsiisanii lafa laalchisuun barbaadan. Karaa hamaadhaan deebisuu yaalu. Karaa hamaadhaan deebii kennuu yaalu. Kun immoo dhiphina guddaadha. Qajeelummaadha. Yeroo hundumaa maatii ofii gidduutti wayyaa qajeelummaa. Karaarra yeroo deeman wayyaa qajeelummaa. Waan hamaa yeroo dhufu humna namarratti hin argatu. Humna namarratti hin argatu.
wayyaan qajeelummaa sirreera taanaan addaggeen abaartee sin geessifattu. Mee al tokko ameen jedha. Jedha kan wayyaa qajeelummaa uffadhu waliin jedhaani. Jedha wayyaa qajeelummaa uffadhu waliin jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin wayyaa qajeelummaa uffadha. Kiristoos ilmi Waaqayyoo wayyaa qajeelummaa isinitti haa uwwisu. Eeka. Inni taanu lakkoofsa 14 akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa jedhee akka nama kophee kaa'ateettis wangeela nagaa lallabuudhaaf qophaa'a. Kophee kaawwadhaa. Mudhii dhanneerra dhugaadhaan uffanneerra qajeelummaa madda sibiilaatii kophee kaawwadhaa jedhe. Waraanaaf qophaa'aatti kiristaanni waldaan kiristaanaa waraana sana farraa miti. Sadii ganamaa dhangalaasu miti. Hojii hafuura hamaa diiguudhaaf qophaa'uneerra. Ameen jedhaaka. Hojii xibaaraa diiguudhaaf, shaakala xibaartotaa diiguudhaaf, hafuura dukkanaa diiguudhaaf qophoofneerra waan ta'eef kophee kaadhaa. Kophee kaachuun koo ammas waraanni tokko kophee gaafa kaatu uraa caammaa isaa tokko itti qaraatu hambisiin hidhachuu qaba. Seera kun hin jijjiiramu. Kaachuu qaba. Yoo akkasiin goone irraa bu'a. Gaafa deemu dhagaatti yoo bu'e muru, mukatti yoo bu'e muru, yoo dhiite ittiin cabsa, yoo utaale ittiin baqatee jalaa ba'a, yoo ari'e ittiin qaqqaba. Kopheen hidhanne taanaan namni kopheen hidhanne lafa yaade gahuu hin danda'u. Kophee wangeelaa kaawwadhaa jedha Waaqayyo warra naafsiin. Haleluuyaa. Lafa yaadde ittiin geessaa kophee wangeelaa kaawwadhu jedha Waaqayyo. Ulaatti qaxxaamurtu qabdaa kophee wangeelaa kaawwadhu siin jedha Waaqayyo. Mana kee keessa kophee wangeelaa kaawwadhu siin jedha Waaqayyo. Iddoo hojii kee kophee wangeelaa kaawwadhu siin jedha Waaqayyo. Bara kee keessa kophee wangeelaa kaawwadhu siin jedha Waaqayyo. Boquu gajjada tolchedha gaafa kophee wangeelaa kaawwatamu. Tabba ba'uu hin dandeenye ba'u gaafa kophee wangeelaa kaawwatamu. Mataa diinaa rajjatu gaafa kophee wangeelaa kaawwatamu. Tulluu nama daangesserra ol ba'u gaafa kophee wangeelaa kaawwatamu. Kophee wangeelaa kaawwadhu ceetaa siin jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Bara dhaloonni wangeela baachuu yellootti fakkaate keessa wangeelli kophee warra kaatantu mo'aayedha. Loltoota dhaabbatuudha warri kun. Ganaman dubbifatu. Galgalan dubbifatu. Yeroof yeroo maleetti dubbifatu. Iddoon baqannaa isaanii macaafa qulqulluudha. Yeroo aaran naqanii banatu. Yeroo gammadan naqanii banatu. Yeroo kadhatan naqanii banatu. Yeroo faarfatan naqanii banatu. Maaliif kophee wangeelaati mataa diinaa irratti ejjechuuf nu fayyada. Ameen jedhaaka. Haleluuyaa. Yeroo dhukkubaan banatu. Yeroo quufan banatu. Yeroo namni nama jibbuun banatu. Yeroo namni nama jaallatuun banatu. Dhaqanii dubbisu. Afaan isaa namatti kan hin jijjiiramne wangeela. Ulfinni Yesuusiif haa ta'u. Wangeela kophee godhadhaa. Akkasii dubbisuu sin jaallachiisu taanaan shakkii hafuura hamaadha. Amma yoo namni torbanii amma torbanitti namni wangeela tuun dubbifatiin mana isaa utuu jiru waldaa dhaqu jira ta'a. Namni akkasii koo jiraa du'aadha. Wangeelli mana ta'a namichi taa'ee muummata. Wangeelli mana ta'a isheen teessee ijoollee taphachiifatti. Dubbisuu jibbisiisa. Maccaa hafuurota seexanaati. Warra akkasii loltoota Waaqayyoomti. Loltoota Waaqayyoo dhaabbatootu hin taane booji'amtoota jedhamu. Booji'amtoota. Namoonni yeroo baay'ee dhala namaa kan hamatan maqaa namaa kan nyaatan maatii gidduutti yeroo wangeela dubbisuu dadhaban. Sa'aatii wangeela dubbisuu qaban taanaan maqaa namaa kukkutatu budootatu manatti dacha'ee ta'a. Budoota guddisuuf jalatti wangeela dubbisuun beekan maqaa namaa dhiiga dhangalaasaa bulu hin ceeggaa Waaqayyo warra akkasii kana. Wangeela jibbisiisee nama hamachuu shaakalsiisa taanaan hafuura seexanichaati. Ammatuun nabidda buuse hafuura Waaqayyoo miti. Namni amanee wangeela jibbu jira taanaan keessaa ifachuun dirqama. Wallaalaa guddiftuu abiddatti guddisaa jirta. Du'atti guddisaa jirta. Dhiiga namaatu afaan wallaalaa kee keessa yaa'a. Dhiiga namaata afaan kee coccoba. Gaafa maqaa namaa kaafnu gaafa waan tokko mana keenya kee goonu cimina nutti fakkaata dadhabummaadha. Dhukkubatti fayyuu hin dandeenye. Dhukkuba isa kaanii dhukkubni inni kaan amma dubbannaa nama dadhabsiisa. Namni yeroo dhukkuba hameedhaan yoo qabame dhukkubni inni kaanii arraba namaa kana dadhabsiisa. Dubban narraa deemee nan boqodraa. Dhukkubni hamee garuu akka saree maraatu mandara kee fuudhee fiiga. Inni dubbachiisa. Dubbachiisa. Kun immoo maalirraa dhufa yoo jettanii akkaataa guddannaa irraa dhufa. Maatii gidduutti guddatan irraa dhufa.
hawaasa gidduutti guddatan irraa dhufa. Yoo tarra namatti ta'e wallaalaan kee akkamatti guddatti. Yoo fi baddee wallaalaan balleessin. Wangeela dubbisi, wangeelli jireenyaa. Haleluuyaa. Banaa wangeela mana keessan taa'u sana. Jiraa miti. Wangeelli cufamee mana kee ta'a taanaan ikkoo jirtaa miti. Maqaama isaati malee jirtaa miti. Yookaan kan Waaqayyoo hin taane, yookaan kan seexanaa hin taane, horii abbaa hin qabne. Horii abbaa hin qabneedhaam. Wangeelli kopheedha gaara rakkinaa si baasa. Namni nuti naaka. Wangeelli kopheedha gaara tabba dukkanaa keessa si dabarsa. Wangeelli kopheedha mataa diinaarra si ejjechiisa. Wangeelli kopheedha waan dadhabaan rakkatu ol baatu si godha. Warri wangeela hin dubbifne waan xiqqootu isaan irratti gooftaadha. Waan xiqqootu isaan irratti gooftaadha. Waanuma argan sodaatu. Adurri harki namaa guddisee baqatu. Hantuuta waa funaannattu baqatu. Waanuma argan baqatu. Maaliif wangeela hin beekan? Wangeela hin beekan. Mataa cabsaa yoo itti dhufe maal nan du'een maal taate du'aan jiraan. Wangeelli hin galleef du'aa jiru. Waanuma arge du'a fakkaatee isaanitti mul'ata. Waaqayyo sirraa cabsu. Haleluuyaa. Sirraa daaraa haa godhu Waaqayyo gooftaan. Lakkoofsa 16 kana hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa jedha. Gaachana jechuun yeroo waan namatti gadhiifamu of jala kan ittiin qaban bilookiidhaaf kan nama gargaaru. Akka inni nama hin dhoofneef mataa ofii ittiin oolchatu, ittiin of oolchu, akka rukutamne ittiin godhu gaachanaan. Warra ittiin beektantu beektu ani baay'een beeku waan kana. Sinturra gaashaan beeka waan kana. Gaachanni koo yeroo lolaatti akka rukutamneef ulee ittiin ofirraatti kalakkaluudhaaf nama gargaara. Ofirraa ittiin ulee deebisu. Amantiin keessan waan hundumaa gochuu danda'a. Maal godha dhabeetu iddoo mammaarraa mee 16 dubbifnu. Akkanadha. Kana hundumaa irratti amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu dandeessu. Xiyya hamaa sana warra boba'aa deeman dhaamsuu hin dandeessu jedha. Xiyya boba'aa mana keessa deemu kanatti ittiin dhaamsitu amantiidha. Nama amantii namni loleemmoo. Itti wacuun hin danda'ama garuu nama amantii dhaabuun hin danda'amu. Amantii qabda taanaan waan si dhaabuu danda'u addunyaa kanarra hin jiru. Amantii qabaadhu. Xiyya hamaa gamittiin gootaa jedha wangeelli. Xiyya hamaattiin dhaamsitaa jedha wangeelli. Xiyya hamaatti waraada galaba durii dilibisoodiyaa. Gaachana godhadhu amantii ol fudhu mana keetti waan boba'u ittiin dhaamsitaa siin jedha Waaqayyo. Du'a balbala kee gee ittiin dhaamsitaa. Du'a wallaalaa kee irra gee ittiin dhaamsitaa. Du'aadhaaf abbaa keetti deeme ittiin dhaamsitaa. Maaltu beeka wayyaa gaddaa uffachuuf caafirra gee ittiin dhaamsitaa. Amantii akka gaachanaatti fudhadhu siin jedha leenci Yihuudaa. Haleluuyaa. Mana keerraa waan cabu jira. Qe'ee keerraa waan lafa dha'u jira. Xiyya boba'aa deemu balbala mana kee ga'eera. Xiyya boba'aa deemu naannoo hojii kee ga'eera. Xiyya boba'aa deemu naannoo jireenya kee ga'eera. Xiyya boba'aa deemu mataa wallaalaa keerra jira. Amantii ol fudhuun naamaa jedha Waaqayyo. Nannaamsaa humna amantii kee ol kaasi siin jedha Waaqayyo. Nannaamsaa humna amantii kee ol fudhadhu siin jedha Waaqayyo. Nannaamsaa kaayii jabaadhu siin jedha Waaqayyo. Dhaamsuu barbaada Waaqayyo. Humna amantii kee hidhadhu naamaa. Eessa mana kee irratti boba'eetu. Haleluuyaa. Kaleessa gaafa macaafa kana dubbisu guyyaarraaf gaafa qophaa'u nammachaa'een akkan ta'u wallaale. Maaliif beektu lollee ba'uutuu dandeenyu mo'amnee jiraannaa. Harka keenya keessa jira meeshaa waraanaa garuu immoo lollee ba'uu dadhabne. Mudhiitti kan hidhatan dhugaa akka ta'e uffannaa sibiilaa kan ta'e qajeelummaa akka ta'e gaachanni immoo amantii akka ta'e meeshaa waraanaa guutuu harka keenya keessa jira. Namni qancarri koo galgalas taraa lama dubbifatee galgalas ganamas taraa lama dubbifatee dhaqee ciisa. Seexanni karaa isaarra maatu. Maaliif gaachana. Naannoo siree kee ergamaa Waaqayyoon dhaabata gaafate wangeela dubbistee dhabdu. Dhugaa gooftaan sitti maayiraan kana. Si jajjabeessuun bitan ija koo guutuu waa hin argee sitti ma. Balbala keerra ergamaa billaa baatee dhaabata. Qe'ee kee keessa ergamaa billaa baatee dhaabata. Haleluuyaa. Xiyya boba'aa deemu sirraa dhaamsa mana kee biraa. Maaliif wangeela ol fuute waan ta'e waan gassi qabu jiru. Gaafate wangeela lafa keessu garuu fatteenu sitti gooftaa taate. Hantuutuu mataarra baatee mana keessi fiisisaa si bultu. Gara gooti fiddee dhuftee mana keerraa mataa keerraa. Hantuutaa ajji wal'aansoo wal qabaa bulte gaafa wangeelli sirraa sokku wayee namaa dhiisi. Ati bakkeedha korma abbaa koo ija baashee natti dubbatatte. Mana ammoo hantuutaa si jilbeeffachiisee taa'aa si busha. Humna foonii samoo miti hantuutayyuu humna foonii samoo miti amantiin maccaa fuulota xuraa hojii namaa nagarre namarraa gadi xaaraa ga'ee.
balaa konkolaataa nama oolcha amantiin xiyya boba'aa deemuudha waan ta'eef. Du'a harka namaa si oolcha amantiin xiyya boba'aa deemuudha waan ta'eef. Gadi baatee babakkee lafaa kana irratti namni akka barbaade morma sirraa kutee hin gatu. Amantiin kee gaachana keeti. Haleluuyaa. Asii kee iddoo wayii gaatee balaa konkolaataa dhiigi kee sareen bakkeedhaan arraabdu. Amantiin kee gaachana keeti. Haleluuyaa. Manni kee abidduma akka tasaan kee baladee gubatee lafarraan baddu. Amantii keetu gaachana keeti. Mana barumsaatti fayyaa geessitee du'aa wallaalaa keetiin fudhattu. Amantii keetu gaachana keeti. Amantiin gaachana jedha wangeelli. Haleluuyaa. Amantiin humna guddaa of keessaa qabaa jedha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Gaachana. Lakkoobsa 17 fayyina akka gonfoo sibiilaatti. Akka gonfoo sibiilaatti fayyina. Mataa ofii kana kan ittiin golgatan. Fakkeenyaaf kaampii wayii kaasuu yoo barbaadde mishiggii jira. Mishiggii keessa teessee kanatti ilaaltee rukuttu mataan kee yoo ol ba'eedha. Seera waraanaati. Mataan kee kana meeshaan argannaan hafuu hin dandeessu. Meeshaan seenuu akka dandeenyetti mataa keetti wanta meeshaa ofirraa ittisuu danda'u godhatta. Inni immoo fayyina jedhama. Ameen jedhika. Mataa kee amaan hin tuqu fayyinatu golgaa'edha wangeelli. Haleluuyaa. Mataa kee immoo fayyinaan golgatta'edha. Inni mataa kee dha'uu dhufe si ajjeesuu dhufe. Inni mataa kee golgeeru garuu humna fayyinaati. Maqaan Waaqayyoof galannaa ta'u. Mataa kee kan golgee jiru gaafati amantii kana qabaattu. Gaafati wangeela kana fudhattu. Meeshaan waraanaa nati mataatti gaddirattu. Nati mataa keetti kaattu moo humna fayyina jedhamuudha. Wanti danda'ee si dhaabuu danda'u hin jiru. Kiristoos ilma Waaqayyoof galanni hin dabarre haa ta'u. Isa dhumaa isinii dubbisa akka jedha. Sagalee Waaqayyoo akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa jedha. Mee jecha kana isinitti himu. Amma gaa qabattoon mudhii dhugaa jedhama argameera. Wayyaan akka itti uffatamu kuni qajeelummaa jedhama argameera. Gonfoon mataarraa kun fayyina jedhama argameera. Kopheen wangeela jedhama argameera. Amma maal ta'e? Meeshaa waraanaa sattiin rukutan. Sattiin lolan. Gaachanni amantiidha argameera. Hundumtuu argameera. Amma maal ta'e? Billaa. Sagalee Waaqayyooti jedha. Akka billaatti sagalee Waaqayyoo fudhadhu siin jedha Waaqayyo. Haleluuyaa. Ilaga akka billaatti immoo sagalee Waaqayyoo gaafati waqaa gooftaa Yesuusin jettee luqqisiitti dubbiftu seexanni lafa jiru gadi gombifama. Inni tulluu sitti ta'e lafa jiru gadi gombifama. Inni eebba mana kee dura dhaabatu. Inni eebba kakuu kee dura dhaabatu. Inni mul'ata kee dura dhaabatu. Hojjettee namantaatu inni siin jedhu gaafati wangeelatti agarsiiftu gadi gombifama. Meeshaa waraanaati. Waan namni kaasuu dadhabe maqaa Yesuusin jettee iddoodhaa kaafta. Gaafa waan biyya addunyaa yaa'ee kaasuu dadhabe humna maqaa Yesuusin jettee iddoodhaa kaafta. Maaliif billaan keenya wangeela keenya. Ameen Waaqayyoof galannaa ta'u. Billaan keenya wangeela keenya saba Waaqayyoo. Mee dammaqaame waan an barsiisu kana waan an dubbadhu kana amaleeffannaan godhatina. Amaleeffannaan godhatina ameen duuna. Induuna. Waaqayyoo gooftaan maccaa Fariyoonin ajjeesuu gaafa barbaade waan biraa godhan jedhu mataa jabeesse jedha. Waaqayyoo dhala namaa yeroo mataa jabeessu ajjeesuudhaaf yeroo murteessuudha. Dhalli namaa mataa jabaateera taanaan du'aaf akka itti dhiyaate beekuun gaariidha. Namoonni bakkeedhaa dhufanis anis yeroo hundumaa banaa wangeela keessanii isiniin jedha. Ol fuudhaa wangeela isiniin jedha. Qe'ee wangeelli ol ka'e irratti seexanni ol hin ka'u. Qe'ee wangeelli ol ka'e irratti dhukkubii ol hin ka'u. Qe'ee wangeelli ol ka'e nagaa jira. Jaalalatu jira. Tokkummaa jira. Safuuf safeeffannaa jira. Hangafaaf quxisuu jira. Haadhaaf abbaa jira. Wangeela ol fuudhetta taanaan bara baraan moota. Ameen. Kara labadiyaa. Haleluuyaa. Ulfinni wangeelaa wajjin mana kee keessa jira. Meeshaa waraanaa cimaatu gola mana kee dhokatee jira. Addunyaan dandeessee kan gadi hin qabne. Abiddi gubee balleessuu kan hin dandeenye. Eenyu expired gochuu kan hin dandeenye. Meeshaa wangeelaa dhugaan, meeshaa waraanaa dhugaa wangeelli mana kee keessa jira. Waaqayyoof galanni hin dabarre haa ta'u. Meeshaa waraanaa kana immoo eessaa fudhattu jedha. Kuusaansaa hafuura qulqulluu biraa. Galma qaba miti lafti meeshaa waraanaa fudhatan. Iddoo qabaam. Iddoo arganii fudhatan. Meeshaa waraanaa akkuma muka boqqolloo dhaqanii bakka irraatti ni dhani. Matukaatee waraanaatti akkuma wangeelaa manaa fudhu kottu siin hin jennu. Meeshaa waraanaa sitti laannee moo mallatteessitee wattee sokkita. Lola dhaqaa jirta waan taateef. Iddoo qaba. Galma qaba. Kuusaa qaba meeshaa waraanaa. Meeshaa waraanaa kana hundumaa kophee isaa, madda sibiilaa isaa, gaachana isaa, gonfoo mataa hunduma isaa billaa isaa kan hin fudhannu hafuura qulqulluu biraa fudhannaa jedha. Hafuura qulqulluu wajjin gaafa walii gallu lollee moona. Hafuura qulqulluu wajjin gaafa walii gallu waan hundumaa gadi qabnee jiraan. Yeroo lola lollu immoo jaallatamuu hin dandeenyu. Loltuun hin jaallatamtu. Lolaa irti qaba.
Loltuun hin jaalatamtu. Kiristaanonni baay'een kennanii jaalatamuu barbaadu. Kiristaanonni baay'een namaa godhanii jaalatamuu barbaadu. Kiristaanonni baay'een waanuma waan gaarii tokko godhanii bakka hidhanii jaalatamuu barbaadu. Garaas hin nyaatin. Kiristaana waan taateef kennitee arrabsamta. Lolarra jirta kaa. Bara baraan amma lafarra jirrutti nuyi loltoota addaa jedhamna. Waldaan loltuu dhaabbataa Waaqayyooti. Gadaa jaalatamuu biraan eegin. Dhadhaa afaan kaa dhagaa afaan si kaa'u. Gaarii gochaa maadeeffatta. Qajeelummaa facaaftee waan namaa ammatta eessa biyya lafaarraa namarraa garuu gatiin kee Waaqarra jira. Iddoon bannetti garuu dhaalli kee walitti qabama. Eegaa. Gaafa ayyaana Waaqayyoo uffattu. Gaafa wangeelli mana keetti banamu. Seexanni yeroo iyyuu wangeela dubbifatti hin jedhu guyyaa tokko. In kadhatti jedha. In kadhatti yaa Waaqi jetti iyyuu akka tajjeesudha beedha. Inni ishee yaa Waaqi jettu suni akkuma seexanni ajjeenne duwwaaf dhowwe malee akkan ittiin galleef dhowwuu hin dandeenye. Itti galeera. Mana godhatee keessa jiraateera. Rakkiseera. Dhiphiseera. Maal fayyada gaa? Yaa Waaqi ishee maal fayyada? Kadhannaan ishee maal fayyada? Erga galma seexanaa taate. Erga seexanitti galee kee jiraate maal ishee fayyada? Galma seexanaa manicha kee buqqisuudhaan meeshaa waraanaa wangeelaa dhabu barbaachisa. Ameen. Laphee seexanitti guutee keessaa ganama galgala harku kana keessaa gadi ciruudhaaf wangeela dubbisuudha. Amma tuuti wangeela dubbifta ta'ee si keessa galee jiraachuu hin danda'u. Laphee namaatti namni inni ganama galgala cuu wangeela jibbisiisa. Wangeela banteen ilaaltu. Galtee qaajjaatti teessee yookaan rafti yookaan ollaayinii kana goroggorti yookaan nama hamatti yookaan waa gooti wangeela dubbistu tu wangeela dubbisti ta'ee seexanni laphee namaatti hin galu. Lapheen namaa yoo wangeela hin qabu ta'ee abbaa argetutti gala. Lapheen namaa koo eeggannaa qaba. Lapheen namaa koo kunuunsa qaba. Lapheen namaa koo baay'ee eeggachuu barbaachisa.